dhufu tokko dafee edoo min biyya isheetinan ari'a. Filatamaan ani waan kanaaf muudu eenyu kan akka koo eenyu jedha. Eenyutus nam morkuu danda'a. Tiksee akkamitti fuula koo dura dhaabbachuu danda'a jedha. Kan akka koo eenyu jedhee Rabbiin dubbata. Eenyulleen kan Rabbiin fakkaatu hin jiru jechuudha. Ermiyaas boqonnaa 32 lakkoofsa 27 ani Waaqayyo waaqa nama hundaati. Wanni ani hin dandeenye tokko illee hin jiru jedha. Yesuus Kiristoos ammoo ani humna kootiin homaa gochuu hin danda'u jedhee dubbataa jechuudha. Faarfannaa 22 lakkoofsa 8 akkas jedha. Inni Waaqayyo amanata. Inni Waaqayyoon amanata. Mee Waaqayyo isa haa oolchu kaa. Inni waan isatti gammaduuf isa haa oolchu. Ati garuu gadaamessa keessaa na baaftee harma haadha kootii irratti situ nagaas na eege jedheetiin dubbataa jechuudha. Kana maleellee ka duuba baay'eetu dubbatama. Macaafa keessatti Waaqayyo fakkaatee takka illee hin qabu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa jechuudha. Dabalataan macaafa keessatti faarfannaa 68 eessa jira kan jedhu Waaqayyo gubbaa jira takkaa gabbu'eetiin nama hin ta'u yaa jira keenya. Takkaa Rabbiin gabbu'ee nama hin ta'u. Faarfannaa 68 lakkoofsa 8 irratti fuula waaqaa waaqa Siinaa duratti fuula waaqaa waaqa Israa'el duratti lafti ni raafamte samiiwwan bokkaa roobsan jedha. Fuula waaqaa erga sanitti bufee maal jedha faarfannaa 33 irratti ammoo Waaqayyo samii irraa gadi ilaala. Eessa jira Waaqayyo? Samii irraa gadi ilaala. Inni teessoo irra taa'ee warra lafarra jiraatan hunda gadi ilaalaa jedha. Teessoo irra taa'ee Rabbiin asii ol jira jedheetiin dubbataa jechuudha. Faarfannaa boqonnaa Faarfannaa 300 lakkoofsa 19 irratti Waaqayyo teessoo isaa samii keessa dhaabbateera. Mootummaan isaas waa hunda bulchaa jedha. Argu jirtanii miti isaa? Samii irra dhaabbateera teessoo isaa jedheetiin dubbata. Faarfannaa 300 dubbifnee jira. Faarfannaa 13 lakkoofsa 4 irraa Waaqayyo saba hundaa ol jira. Hundumaa ol jira. Ulfinni isaa samiiwwanii ol. Kan akka Waaqayyo waaqa keenyaa isa gubboo teessoo isaarra taa'u sanaa eenyu? Namni Rabbiin fakkaatu eenyu? Eenyulleen hin jiru. Namni Rabbiin fakkaatu jedhee dubbataa jechuudha. Dabalataan ammas ammoo akkana jedhee dubbata mootota tokkoffaa boqonnaa 8 irratti jechuudha. Yaa Waaqayyo waaqa Israa'el jedhee eegasanii lakkoofsa 27 irratti garuu dhugumaan waaqni lafa irra ni jiraata. Lafa irra hin jiraatu Rabbiin. Samiiwwan samii oliiyyuu si baachuu hin danda'an. Yoos manni qulqullummaa kan ani ijaare kun hammam haa xinnaa ture jedha. Samiinuu si baachuu hin dandeessu jedha Rabbiin. Samii oliiyyuu Rabbiin uumamni tokko si baachuu hin danda'u. Lafarra hin jiraata lafarra hin jiraatu jechuudha. Isin galtee lafarra hin jiraatu Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Lafarra hin jiraatu Rabbiin. Kanaafuu lafarra eegan jiraanne waaqni gabbu'ee waaqni guddaan kun gabbu'eetiin nama ta'ee walaa minaamina ta'ee kan jedhamu kun hin sawwarama. Hin taati dubbiin kun hin taatu. Rabbiin subhaanahu wa ta'ala tokkicha isa malee waaqni biraadhaa kan jiru. Timaatos tokkoffaa boqonnaa tokko eegaa mootii barabaraa isa hin duune isa jatti mul'anne waaqa tokkicha sanaaf barabaraan hamma barabaraatti ulfinnii fi galanni haa ta'u jedha waaqa tokkicha sanaaf. Ammas dabalataani hojii ergamoota boqonnaa 17 waaqni bara wallaalummaa durii hin ilaalu jedhee ture gubbaarratti maal jedha akkuma beektonni keessan tokko nu ilmaan isaatii jedhan sana nu isa keessa jiraanna isa keessa sochoona eenyummaan keenyallee isa keessatti qabannaati jedhee dubbata. Jalqaba irratti maal jedha waaqni addunyaa fi waan ishee keessa jiru hunda uume sun gooftaa samiitii fi lafaati. Inni mana qulqullummaa kan harka namaatiin hojjetame keessa hin jiraatu jedha. Waan harki namaa hojjette keessa hin jiraatu jedha. Isin galtee kanaafuu Waaqayyo tokkicha samiif dachii uume jechuudha. Timaatos tokkoffaa boqonnaa 6 lakkoofsa 15 waaqni eebbifamaa fi bulchaan tokkichi mootiin moototaa fi gooftaan gooftota yeroo isaatti waan kana ni mul'isa. Kan hin duune isa qofa. Innis ifa namni tokkoyyuu itti dhiyaachuu hin dandeenye keessa jiraata. Eenyullee isa hin argine isa arguus hin danda'u jedha. Laa ilaaha illallah. Rabbiin tokkicha yaa jara keenya. Asitti jennaa deemna. Egaa waaqni lafarra jiraachuu hin dandeenye wanti tokko isa baachuu hin dandeenye gadaamessi Maariyaam akkamii baate sanillee ibsatti kenname. Eeywa kuni Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa jara keenya Rabbiin mana keessa iyyuu hin jiraatu erga jedheeti. Gadaamessi ammoo Maariyaam waaqa baate jechuun hin danda'amu. Waaqni tokkichaa jedha macaafa keessatti Timaatos tokkoffaa boqonnaa 2. Waaqni tokkicha waaqaa fi nama gidduu ammoo giddu galeessa tokkotu jira innis Kiristoos Yesuus isa nama ta'eedha nama. Yesuus Kiristoos ammoo nama malee waaqa tokkicha sanaa miti jechuudha. Roomee boqonnaa 1 irratti maal jedhame sirriitti ilaalaa bakka jiran. Roomee boqonnaa 1 irratti dheekkamsi waaqa malee jiraachuu fi hammina namoota hundumaa irratti samii irra ni mul'ata. Namoonni kunniin hammina isaaniitiin dhugaa ukkaamsu jedhee erga sana ammoo amalli waaqaa kan hin mul'anne jechuunis humni isaa kan bara baraatii fi waaqummaa isaa uumama addunyaatti jalqabee wantoota uumaman irraa ifatti mul'ataati. Kanaafuu isaan waan qabatan hin qabani jedhe. Isaan yoo waaqa beekanillee akka waaqummaa isaatti ulfina hin kennineef galatas hin galchineef jedhee eegasanii ulfina waaqa hin duunes nama du'utti
ulfina waaqan duunes nama du'utti a'uudhu billah simbiratti horii miilla afurittis akkasumas uumawwan lafarra lo'anitti bakkeessuudhaan geeddaranii jedha warri waaqa tolfamu waaqessan ulfina waaqan duune nama du'utti jedha rabbiin subhaanahu wa ta'ala nama du'u godhanii lafa kaa'an kun waan rabbi biratti jibbamaadhaati malee ta'u waan sirriidhaati miti efesoon boqonnaa 4 lakkoofsa 6 waaqaa fi abbaa waan hundaa inni waan hundaa ol ta'e kan waa hunda keessatti hojjetuu fi kan waa hunda keessa jiru tokkichaatu jira jedha tokkichaatu jira jedhee dubbata. Keeyeta amma ulfina waaqaa namatti fakkeessanii nama duutti fakkeessan kan jedhu keeyeta amma san irra deebisa. Eeywa ulfina akkana jedha roomee boqonnaa tokkorratti jira beekadha ulfina waaqa hin duunes nama du'utti jedha nama du'utti simbiratti horii miilla afuritti akkasumas uumawwan lafarra lo'anitti fakkeessuudhaan geeddaranii jedha kanaafuu waaqni akka isaan dhagna walii isaanii salphisanii fi hawwii garaa isaanii hamaadhaan dabarsee xuraa'ummatti isaan kennee jedha sagaagalummaa akka isaan dalagaawwan isaan godheef kanaa jedha subhaanallah hatta Paulus mataan isaatu akka isaan yaadan kanaadhaa miti jechuun dabalataan waan inni dubbate keessa waan tokko qofa irra deebii kennee ergasanii dhiisa waan inni dubbate keessa jechuun waaqayyo jedhamuu isaadhaa ka jedheetiin dubbate isa waaqayyo jedhamee wagguu dubbatame waaqayyo jedhamuun isaadhaa kuni waaqa nama godha la fakkeenyaaf amma mee aslaala macaafa kan macaafa farfannaa boqonnaa 82 maal jedha waaqayyo walga'ii waaqaa keessa hin dhaabbataa jedha waaqayyo gidduuttis inni firdiin dabarsaa waaqayyo walga'ii waaqaa keessa hin dhaabbataa waaqayyoolii gidduuttis inni firdiin dabarsa ka waaqayyoolii jedhamu kun eenyu abbootii firdiitii jechuudha dabalataan seera ba'u boqonnaa 22 lakkoofsa 8 irratti yoo hattuun sun hin argamin garuu abbaan manaa sanaa akka mi'a namaa kana kaanii tuqee fi akka hin tuqin mirkaneessuuf fuula abbootiif murtii duratti haa dhiyeeffamuu jedha. Anni kun akkana jedhaami macaafni isin harkaa qabdan ammoo fuula waaqa duratti haa dhiyeeffamuu jedha abbootii firdiitiin waaqa jedhamee yaamamuu turan jechuudha abbootiin firdiidha jechuudha waaqayyo Museedhaan akkana jedhe ilaa ani Fir'ooniif waaqa si godheera Museen illee waaqa ta'uu qaba jechuudha akka kanatti waaqa si godheera waan jedhuuf jecha jechuudha kanaafuu amma akka isaan jedhan sanitti sirriidhaa miti waaqa jedhamuun uumamni waaqa jedhameetiin jira osoo silaa kun ka waaqa ganama godhu taate silaa Museetu ta'a jechuudhaa fi tana agatti makan dubbachuudhaaf ibsa gabaabaa kennee yoo wanna fee jiraate ammoo na yaadachiiftanii inshallah. Sabalee qabuutu maashaallah bareeda Yohaannis 5:37 irratti illee warroonni jechi waaqayyo kennameef waaqolii jedhamanii jedha macaafni waaqolii jechuun waaqa jedhamanii yaamamuun gooftaan ni yaamamuun waaqa namaan gootu keeyyata akka macaafaatitti bakka hedduutti fakkeenyaaf Museenis yeroo gooftaan namni yaamametu jira. Fakkeenyaaf Museen seeruma keessa deebii keessatti boqonnaa seera lakkoofsa boqonnaa 11 lakkoofsa 8 irratti waan jedhu kana irratti yaasuun ilmi ijoollummaa isaarraa eegalee gargaartuu Musee ture yaa Musee gooftaa koo jedhee yaamaa ture fakkeenyaaf yaasuun ilmi gooftaa koo jedhee Musee yaamaa ture Eeliyaas gooftaa jedhamaa ture Saaraanis Abrahaamin gooftaa jechaa turte amma Yesuusin gooftaa jedhanii yoo yaaman waan ibsuun qabu. Sambicha miti fakkeenyaaf kitaaba seera keessa seera mootaa keessatti illee Eeliyaasiif sagadamaa ture qommaamaa fi ture jechuudha sagadamuu jechuun qommaamuu jechuun ammoo kun qommaamame jechuun waaqa nama godhuu hin dandeettu asirratti wanni nuti beekuuf fakkeenyaaf seera mootaa keessatti dubbisuu dandeenya boqonnaa 2 lakkoofsa 5 irratti akkana jedha asirra baasaa deema macaafarraa agarsaa deemna ijoollee ilaala. Yesus sagadameef yookaan ammoo qommaameef jechuun Yesus waaqa isa hin gootu maaliif jennaan Yesus malee warri biraa kan sagadameef hedduutu jira waan ta'eef fakkeenyaaf egaa bakkeessu jira isini kun Yesusiif sagadamuu kan jedhee dubbatsanii Yesusiif sagadamneef eenyu sagade jedheetiin gaza sagade akka waaqaatti wanna jedheen jiru. Namni jedheen hin jiru sanuufuu seexaanaan waan jedheen yoo ka amantaa taate waaqa tokkicha qofaaf sagadii jedhee fakkeenyaaf seexaana kan jedhu barraa'ee jira osoo bakka biraatti Yesuusiif sagadamee ta'ee kun ammoo dilii taayyuu malee dilii ta'a fakkeenyaaf Obaadiyaa waan jedheen boqonnaa seera mootota boqonnaa seera boqonnaa tokkoffaadha seera mootota tokkoffaa boqonnaa meeqa seetan macaafa seera wanna baatanii deebi achiin seenitti Ustaaz Arabii yoo isin harka ho'ee jiraate. La ani rakkoon qabu isa lakkoofsa 8 irratti waan jedhu seera mootota tokkoffaa boqonnaa tokko lakkoofsa 8 irratti torba boqonnaa 8 Uumama 33 yoo bana uumama 33 lakkoofsa 3 irraa yoo bantanii ilmaanii Yaaqoob alayhi salaam uumama yoo bana uumama 33 irraa yoo jiru Eeliyaas wajjin walitti dhufanii jedha Obaadiyaan namichi isatti dhufe Eeliyaas ta'uu isaa hubatee lafa ga'ee jedha lafa ga'ee qomma'eef jedha lafa ga'ee qomma'eef jechuun sujuudeef jechuudha afaan Oromootti
lafa ga'ee sujuudeefi jedha sagadeefi jechuudha amma wachuun sujuuda ati dhuguma gooftaa koo Eeliyaasii jedhee gaafate jedha gooftaa koo jedhee laal ati dhuguma gooftaa koo asitti sujuudeef asi gooftaa koo jedhan akka inni reefuu tibeessa jedhutti yoo taate gooftaa jedhamanii isaaf sagadame jechuun yoo Yesuusin gooftaa koo taate waaqa koo taate asitti ammoo Eeliyaasiif sujuudameefi gooftaas jedhamee jira jechuudha Eeliyaas immoo maal jedheen eeyyee ana dhaqiiti Eeliyaas as jira jedhiiti gooftaa keetitti asitti gooftaa biraa qabaachuudha kan agarsiisu kanaaf Obaadiyaan deebisee Eeliyaas ani maal si yakkinaan Ahaab ana gabricha kee akka ajjeesuuf harka isaatti dabarsitee na laattee keeyyanni tuffee jechuudha. Kanaaf asirratti gooftaa jechuun waan biraati miti haala qaadaa jechuudha malee waan biraati miti jechuudha. Inni amma gooftaa jedhamee jira Yesuus gooftaa jedhamee jira jedhe Yesuus gooftaa qofaa miti namni jechi waaqayyootti kenname kamuu akka macaafaatitti yoo kalaalu taate Yohaannis 5:37 irratti akkana kan jedhu dubbisama kennaaf warra kiristaanaa sirriitti ilaala. Yesuus qofaa miti kan gooftaa jedhame. Gooftaa jechuun Yesuus gooftaa jedhamee yaamamu waan guddaa miti. Fakkeenyaaf inni maal jedhaa Kudhan 37 fakkaate. Kudhan 37 akkana 37 irratti maal jedha? Egaa ani hojii abbaa kootii akka hojjedhu waan 36 fakkaate. Maalidha isaa? Kudhan 36 bara. 36 isa kan baantansaa? Warroonni keeyyanni waaqaa kennameef gooftolii. Kudhan 36 kudhan 36 kudhan 35. Waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoo talaal kun waaqayyoo ta'e Yesuus waaqayyo jedhamellee waan nama dinqisiisu miti fakkeenyaaf asirratti warri waaqayyoo jedhama hedduudha laa waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedhe waaqayyootu jedhe abbaa fedhee waaqni yoo waaqa jedheen kun wannaa miti jechuudha waan guddaa miti jedha waan macaafni jedhus laal hin diigamu jedha waaqayyo warra dubbiin isaa itti kennameen waaqayyoota jedhe Nabiyyi tokko waaqayyo jedhee yaameyyuu sun nabiyyiin sun waaqa jechuu osoo hin ta'in ergamaadha jechuudha hiikkaansaa jechuudha. Kanuma. Akkasi. Wasammalee bakka Yohaannis boqonnaa 20 lakkoofsa 22 irratti ka wannaan eenyu kana Toomaas waaqayyo koo gooftaa koo jedheen jedhu isaan hin jenne. Macaafni kamiyyuu ka kiristaanaa mallattoo raajii bakka san kaa hundi isaadha jechuudha. Raajeffannaadha. Akkuma namni kunoo yaa rabbii kiyya naman jedhu fakkeenya Ustaaz Rabaa hojjeteen yaa rabbii kiyya namni jedha. Raajeffannaadha malee Yesuusiin hin jenne isanis. Bakkoota hedduu bakka silaa itti akeekuun barbaachisu sa'aatiin nuti gabaabate haqiiqatti. Sa'aatii gabaabate qoosiidhaa osoo nu dheeresse silaa gaarii ture. Deekaa kudhan sun osoo dabalamte gaarii turte. Xiqqoo siidhaa sa'aatiin nutti hanqate isin galtee deebiitti kennuudha wantoota hedduu. Waan deebii akkama gaarii deebi'e wannummaa inni dhumarratti wannaa dhufsanii fi kolfanii bishaan fudhata sun ta'aaf hin dhufu. Rabbi sirraa jaalatu irraa osuma dhaabna. Ayyee wanna sensimna achiin koota kana Ustaaz Rabaa achiin as teenyame ijoollee namoonni illee ergatu jiran.